Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel AK App yookaan AK App. Nagaa keessanii nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan hundatti isin baran naaf hageessuun isin jira. Egaa irrallee deebi'eetiin dhufeetiin jira jechuudha. Har'amma wanti deebi'ee dhufeen jechuudha. Mobaayilii keessa yeroo maraa akkuma beekamu mobaayilii ijarratti miidhaa ga'eeta jechuudha. Ibsaa mobaayilaa akkanatti ifuu jechuudha. Waan isin ittiin qannaftanii ittiin ilaaltan jechuudha. Baay'ee ijaaf tolfamee kan dhufe jechuudha. Qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaa isin gaafadha. Jalqaba gara YouTube channel kiyyaa warra dhuftan YouTube keessan seentan jechuudha. AK App yookaan AK App jettaniitiin bareetan jechuudha. Kunoo haala kanaan sana booda isa yeroo jalqabaatti isin dhufu kana jechuudha. Akkanatti keessa seentanii sana booda subscribe mallattoo tokko kan cuqaastanii mallattoo notification akkana al gootan jechuudha. Akka wanti hin gadhiisee yerootti dafee isin bira gahu jechuudha. Akkasuma viidiyoo laaltanii yaada keessan nu kennuu hin dagatinaa, like gochuun dagatinaa, share nu gochuun akka nu gargaartan kabajaan isin gaafadha. Egaa wanni irratti barsiisu kun waan baay'ee murteessaadha jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa erga silkii fayyadamuu hin oolle waan baay'ee barbaachisaa aappii silkii keessan irra taa'u qabudha jechuudha. Akkasuma hiriyoottan keessaniif share nuuf godhaa isiniin jira please. Namni hundinuu itti fayyadamu. YouTube channel keenya kanas subscribe godhaan warreen godhin jechuudha. Egaa application kana description YouTube kiyya jalan isiniif kaa'a jechuudha. Yookaanis Play Store keessaa Blue Light Night Filter jettanii kun haala kanaan bareetan jechuudha. Bareeffadheetiin jira. Isa yeroo jalqaba mallattoo ji'aa qabu kana urjiif ji'aa kanatti qabu Blue Light Filter Night Mode Night Shift kan jedhu kana jechuudha. Buufattan jechuudha. An buufadheetiin jira. Update godhechuu jira. Anqaata tureeyyuu erga itti fayyadamuu qabe jechuudha. Garuu update godhinaan jira. Garuu hin barbaadu kanumatti fayyadama. Hogga seentan wanti isin gaatu hin jiru. Sana booda haala kanaan seentan jechuudha. Hogga isin seentane kunoo haala kanatti mallattoo asirratti argamtu kana see tokko akkanatti cuqaastan jechuudha. Kunoo akkuma isin argitanu haala kanaan haga barbaaddane duufattan jechuudha. Kunoo asirraanis mallattoo qaba jechuudha. Bifa barbaaddane irra godhachuudhaaf kunoo bifa barbaaddane. Tasuma akka dukkaneessu feetanillee kunoo bifa barbaadan irra buufachuudha dandeessan jechuudha. Egaa kunoo akkanatti haala kanaan isiniif dukkaneessa jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya kunoo akkanatti bakka feetan yoo raxxan jechuudha. Kunoo tasa dukkaneeffattanii akka fedhii keessaniitiin jechuudha. Gurraacha isin gootanii bifa akka diimaas yoo barbaadan ni gootanii kunoo haala kanaan yoo bakka hunda deemtan jechuudha. Facebook illee yoo deemtan gosa feetan yoo deemtan jechuudha. Haala kanaan ija keessaniif sirriitti mijataadha jechuudha. Kana nan fayyadama yeroo baay'ee itti fayyadama. Kana fakkaataa hiriyoottan kiyyaa please YouTube channel keenya kana linkii kana share hiriyoottan keessaniif godhaati. YouTube keenya nuuf guddisaa isin jira. Isaaf like gochuun dagatinaa yaada keessan immoo comment jalatti nuuf barreessaa yaadni keessan nu jajjabeessaa isin jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.